Ashama harka fuune jirra jirtu qaqqaaliiwwan hordoftoota YouTube yaadishii mararaa jedhu jalatti kan argamtan hiriyoota koo jaalalaa kam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo bakka isin jirtan addunyaa isin jirtan maraarratti isiniif haa ta'u isiniin jedha ani nagaa koodha. Waaqayyoon nagaa nuu kenne haa galatoomu isinillee bakka jirtanitti baga nagaa taatan jechuun jaalladha. Egaa guyyaa muraasaaf addaan baanee YouTube korratti video adda gadhiisuu waa tokko dudubbachuu addaan kuteen ture. Sababni isaa egaa haalli mijatu rakkooleen tokkos nama quunnamanii abdii nama kutachiisu booddee nama deebisu haa ta'uyyuu malee rakkinni yoo jiraates furmaata inni kennu waan nu wajjin jiruuf nu gargaara. Walitti deebinee jirra guyyaa har'aan isiniin jedha. Kanaaf hordoftoonni koo welcome anaa dhufu isiniin jedha. Ittaan soodhaan akkasumas amma yoonaatti na jajjabeessaa maatii naaf taatanii comment, share, like, subscribe gochuudhaan na waliin kan turtan ammallee na waliin kan jirtan ulfaadhaa galatooma. Galanni koo isiniif guddaadhaan isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas maatii kan naaf hin ta'in maatii naaf ta'a na gargaaraa na bukkee dhaabbadhaa. Oromoon sabni lafarra jiru kun hundumtuu wal gargaaruudhaaf kan inni uumame dadhabaa gargaaruun isa waa beeku waa barsiisuun isa waan beekne waa barsiisuun isa beekurraa immoo beekumsa qooddachuun bu'aa bahii dhala namaatiif kennamedhaan isiniin jedha. Egaa warri hamma yoonaatti na hordofaa jirtan ulfaadhaa. Warri faayidaa narraa argattanii akkasumas warran isinirraa faayidaa argadhus galatoomaa itti fufaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa maal jechuun barbaade waa'ee jaalala haadhaa irratti dubbachuun barbaade. Viidiyoon koo gabaabduudha. Waa'ee jaalala haadhaa fakkeenyaaf mucayyoo asirratti argitan kana namoonni baay'ee yeroo baay'ee akkam jedhu seetan dhiifama. Yeroo baay'ee mucayyoo kanaan of jajjii haati ishee kabajan qabdu isheen illee akka kana dhuun sababni isaa yeroo baay'ee viidiyoo babbareedaa haadha ishee waliin hojjetti namni ishee hin beekne jira jedhee yaadu. Mucayyittiin kun beekamtuudha. Famasiidha YouTube irratti waan garaagaraa hojjechuudhaan beekamte jechuudha. Taphoota adda addaa namatti tola hojiin ishee yeroo baay'ee ani YouTube ishee nan laala nan ajaa'ibsiifadha. Kanan ishee ajaa'ibsiifadhu keessaa waa'ee haadha ishee irratti dhugaa dubbachuudhaaf natti tolee jennaan nan irratti hojjedhe. Haadha ofii kunuunsuun haadha ofii yeroo akkas umuriin ishee deemee jiru bohaarsuuf bashannansiisuun namoota tokko biratti gowwummaa fakkaata yookiis namoota tokko bukkeetti tuffii fakkaata. Garuu umurii kana keessa haadha ofii bukkee dhaabbatanii akka isheen gammachuu haadha ofitti dhageessisuun baay'ee wanta addaadha. Nan ajaa'ibsiifadha mucayyoo kana. Sababni isaa yeroo baay'ee jechuudha. Shamarran keessuma gaafa manneen barnootaa gurguddaa deemanii gaafa waan addaa tokko jireenya isaanii irratti arganii haadha isaanii garagalanii ilaalan. Bifti haati isaanii ishee guddisuudhaaf kan cabde kan miidhamte yoo ta'e illee haadha isaaniitiif iddoo hin qaban jechuudha. Ijoollee baay'eedha. Keessumaa shamarran gaafa mana barnootaa sadarkaa olaanaa kolleejjii adda addaa yuunivarsiitii adda addaa deemanii gaafa achi keessatti dhiirota sadarkaa oliitiin jaallatamanii fakkeenyaaf waanan seenaa dhugaa dhaga'e tokko isiniif hima dhimma haadhaa irratti. Mucayyoo baay'ee bareeddu tokkotu haadha qabdi. Haati ishee kun immoo egaa haati ofii fokkistuu hin qabdu. Kan haadha ofii fokkisiisu jireenya dhugaa dubbachuuf eenyumaan iyyuu ni fokkisiisa. Haati dhala ishee guddisiisu. Dhala ishee guddifachuudhaaf yeroo itti ofii nyaachuu dhiistee ilmoo ishee nyaachifattu, yeroo itti ofii uffachuu dhiistee ilmoo ishee uffattu, yeroo itti ofii bareeduu dhiistee ilmoo ishee bareechattudha. Kan nuti arginu haadha keenyarraas kan nuyi baranne jechuudha. Mucayyoon kun baay'ee bifaas bareeduudha. Mana barumsaa sadarkaa olaanaa yookaan yuunivarsiitii deemte jechuudha. Maal gooti seetanii achitti barsiisaa jaallatte. Barsiisaa yuunivarsiitiitu ishee jaallate. Mucayyoon baay'ee bifa qabdi isiniin jedheera. Saniin booda akka tasaa ta'ee guyyaa tokko mana isaanis deemee innis maatii isaa barsiisee waan hundumaa qe'ee warra isaa hubachiiseera. Ishees
akkuma kana jedhee mana warra ishee deeme ishee waliin. Gaafa mana warra ishee deeme jedhu haati ishee affeerraa gooteef. Affeerraa haati ishee gooteef sanatti ni qaanoftee akkasumas fuula haadha ishee sanaa barsiisaa duratti arguudhaaf baay'eetti leeyyaate jechuudha. Kanaan maal jettiin barsiisaa sanaanii isheen kun haadha koo miti hojjettuu keenyadha jettiin. Eenyummaa ishee isa sirrii fi isa mul'ataa dhoksitee haadha ishee hojjettuu manaa gootee barsiisaa sanatti himti jechuudha. Sadiin booda dubbiin oolee hin bulu barsiisaan sun ni dhaga'e. Intalli sun gaafa barsiisaa iccitii ishee isa dhugaa dhoksite qeen warra kootii amma qee warra isaa hin ga'u waan jedhamurraan herregdee yookiin nama kana nan dhabatte haadha ishee waliin bu'aa bahii hedduu argite dhoksite gatii haadhaa dhoksite jechuudha. Akkas jettee barsiisaa sanatti himte jechuudha. Barsiisaan sun namoota biraadhaa bukkee ga'ee dhugaa jirtu bare. Sanii booda maal jedha? Kan haadha kee tuffatte bor immoo kanaa olitti haadha koo tuffatta waan ta'eef kabaja haadha keetiif qabdu waan an argeef nugaa jaalalli keenya sirratti dhaabbatu jedheetu jaalalleen ishee dhiisee jedhama. Maal jechuudha? Utuu dhugaa jirutti himtee haati ishee guddisuudhaaf bifa dhabdetu ta'eeti. Bifa dhabuun haadha isheetii ana guddisuudhaaf haati koo akka kanatti rakkinaan dararamte ana guddistee jettee seenaa haadha ishee barsiisaa sanatti himte. Tarii barsiisaan sun isheedhaaf gaddee namni sammuu qabu jireenya isaa kaleessa keessa darbee dhufe hin ilaalu, seenaa fokkisaa isa kaleessaa hin ilaalu, sarraa irratti hojjeta jechuudha. Akka kanatti barsiisaa sanaa wajjinis wal dhabuun hin oolle tuffii haadha isheef qabdu yookaan jibbaa haadha isheef qabdus baastee bakkeetti mul'iste jechuudha. Maal jechuuf hin jedhee mucayyoon kun yeroo baay'ee haadha ishee wajjin firii taatee viidiyoo adda addaa hojjetti. Takka akka dhiiraatti, takka akka nama heerumuutti, mushurrummaatti waa baay'eedhaan itti jijjiirte jechuudha. Ani nan ajaa'ibsiifadha. Haati ishee umuriidhaan nama baay'ee deemedha. Akka kanatti haadha ishee wajjin yeroo dabarsuun, haadha ishee hiriyaa dhugaa godhattee, haadha ishee bashannansiisuun kun ogummaadha. Namoota akkasii galateeffachuun, namoota akkasiirraa waa barachuun, namoota akkasii dinqisiifachuun immoo dirqama keenyadha jechuudha. Nullee isaanirraa barannee bor haadholii keenya akkasitti yoo fudhanne haadholii keenya akkasitti gatii galata guddisa isaanii waaqni illee ni jaallata, waaqni illee nu kabaja, nuufillee bor dhala nuti argannu akka kanatti akka isheen nu kabaju godha jechuu barbaadeetan viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Warri waa'ee haadhaa beektan kanaa olitti yaada naaf qooduu dandeessu galatoomaa ulfaadhaa isinan jaalladhaa. Amma viidiyoo biraatti wal arginutti nagaadhaan naaf tura.